Haji. Dhageeffad ani akkamma asirraa lallabdu kanaa miti shiraati oofu jirtu laaleeti sigara anaa sitti gochuudha immoo dhage anaa sitti maa jechuudha. Shira murti guutuu irratti ati oofu jirtu laaleeti sigara halkanii guyyaa isin laalu jira dhageeffadhu dura ajandaan kee maal ture akkinaa fi sitti ture. Maama shurbee deema ammaati nu wajjina isaa deema. Ajandaan dhumee deema. Ajandaan murti guutuu dhumee amma. Amma murti guutuu waas jira abbaan maallaqa waas jira. Dhage Hamza mucaati kadhaa mana bannee minaati ganama mana keenyaatu dhufee dura sa mucaati kaa wajjin osoo haasa'u jirruuti mucaati kaa qoosaan se yeroo dura dhageeffat mucaati kaa ibsuu Kadiir martu nama murti guutuu faarsaa ture waggaa dheeraa faarsaa tureetu maallaqa na nyaata jee anuus bira dhufee wajji haasa'aa ture garuu ansi ilaaluufiin ajandaa dhiyoo tana jiru adda baafachuufiin xiqqisho si keessa dubbadde nama murti guutuu irratti dhiibbaa ofu malee mana keetu namni taa'uu danda'u nama mana kiyya waliin mul'isa qabdan ayyama kiyyaanachi nama tokko buusuun ayyama qabdanii hangaa santi mana murti lafa hin dandeessan nam tokkos buusuun dandeessan olka amni biyya nama hin qabdu maala akkam nama meti gadda lama kan isa walittiin kontaaktii godha bu'ii gadbuutti Thank you so much. Fiddani Wata ko kon dubadde gabbu'a wata ko kon dubadde gabbu'a. yo namni uumaa takkan dubbatin nu hunduu Waa'ee namichi malee ilmaan cubbuudhaa suniin barbaaddadhaadha ammallee waan birallee murtii hin dandeessanii haga numan jaanii turraa nagaan. murtii na dhagaye namni mee daqiiqaa saddeetima fiiziirra taa'ee haasa'u amma dhabuu maal jechuudha. Barbaaddadhaadha ammallee waan birallee. mucaa tara lamaan itti dawwalu jiran tara lama riingi jaana jala hin qabne ammoo mucaa fi murtii walitti hidheetiin dhagay akkanaan godhaan mucaa fi murtii walitti hidheetiin isaanii wajji haasawaa sagalee isaanirraa waraabaa online irratti isaan fida dubbii jiroo dhumte. laale amma murtiis afaan hin badin murtiis keessan itti dhaqi lakkoofsa isaa fudhadhu kanaas fudhadhu oggaati mataa nuu lachuun hin qabama amma lachuun hin qabama amma shurrubbi abshir lachuu waasaappiin gurubbii ofuma biratti godhi cuuphadhu baala jedduu kaadhuuti kottaa wanni tun tana fakkaattii je'ii gaafsan nuti si jalaan agartee guuzotti taana abbaa qaqqaatti bira dhaabbata. amman godhaa koy yoona jalaa kaase Hamza wanti kun tokko faarratti shiraatti deemu jira murtiitti shira wallahi shira dubara bira dubbanitti manam shiraatti deemu jira namni reewu deemas kun manam taa'ee ajjira taa'ee haasa'u jiru amma si dhabamu jechuun maal jechuudha kun akkasa barbaadachi jira. Chala mee obsa Sagalee WhatsApp hunda banamu ture gammadanaati zannin nama gabbuus chala dhaggeeffatu Yeegaa isinirraa buune mana keessan jirra akka chala moodeetan namarraa buuni chala maal isin jeewo nama kabajee namarraa buuni Ela dhaggeeffata shurrubbe dhibba takka si gaafachuu barbaada. Huddusi abarsa namni ati moodeetan takkaniti asirraa nama gadaru maal si Hamza baya dhaabige shurrubbe waan si gaafachuu barbaada manni kun xiqqisho nama darbaa gadi bu'aa sinumaaf nal deebi'e malee deebi'ullee feene ilmaan gasaa goorogadee gooromaarree jettee dubba obsiboomta qabadhu guutuudha goorogadee gooroolee itti haasaa turte san haasaa ture murtii guutu dhaggeeffatu obsiboomutu qabadhu guyyaa ayyee to akkasitti haasaa turte san haasaa jiru muwaas taa'ee sibira taa'ee haasaa jiru amma murtii guutu dhaabadhumaan jiree arge dhaggeeffatu odoo atin dhufin duras haasaa ture maal jee dubbii gosa galchatanii jee kana duras viidiyoo waraabetti ijoollee feemasa goorogadeetittu feemasa harargee baattu natti duulee jee kakotaa fi gosaa fi gantaan nama waliin dha'uu barbaadu murtii guuta malee waraasirra jiru kanaa miti sadiifuu ati yoo haqa dubbadhu loogii dhiisi nagatti caalaa daarii gasii namaa taa'ullee niyyaan qabne warri ganama waan darbatteen deemin darbadee deemuu miti darbadee deemuu gugaan waan jirtuun siniin je fedhu gamni murtii haa jehu fedhu gamni kun waan haa jehu waan hin gurraa dhaga'uu fi akka tiimitti namni wal deeggaru arguudha ani loogii yoon deeme maqaa rabbii 99 natti haa ta'u rabbiin dhala kiyya na agarsiisin ija bitaa ija mirgaatina namni waan godhuus hin jiru namni waan godhuus hin jiru dhugaan jirtu tana tokkolleen garaan dhukkubsatina
yoo dhukkubni sinqee jiraate dhukkubsadhaa malee murtii naan nyaachisu naan obaasu murtii biyya kana naan finne murtii ani isaa agartee gasti irratti yoggaa namni gargaaramu rakkataa kiyya bira mana isaa ol seenee on gargaare malee murtii biyya kana naan finne naan kutu naan obaasu wallahi sagalee waasaapii keessan hin qabuufan waluun beennu siigalee yoo dubbatuu taate fi waa lakkaawwatuu taate warri wajjin lakkaawwadhu eenyu faa akka ta'e hin beeka sanna biratti hin daladdu haqeena jiru walitti lakkaawwadhu waan itti amanu qaba waan ta'eef shirri immoo gaariimi dubbiin hoggaa samtu himataa fi himatamaa bitaaf mirga kaanii jaarsi jedduu taa'ee jaarsa sadi lakkaawwatanii irraa hubatan nuti waa hafarsina warri meediyaa kun dhugaan lafa jirtu tana kuni hawaasa diiguu ta'a maaliif jette inni jee shabakaa kiyyan na dide malee murtii akkan dubbannee dubbatu hin danda'u isiniin jehu hin jiru murtii eenyu ati naa eenyu hoggaa san taate yoo rakkoon keessan ana ta'e isinirraa bu'aa ajandaa akkasila ooftanitti namuu urgufaaga an kaniin jee Shee Hamzaan saniis kanaas fudhatee gadillee bu'ee waasaappiin tokko tokkoon jara himachiise nu immoo itti qophaasaa akkanatti jee itti dhufnee agarraa namni himatu baay'atee jira nama himatu kana guutuu murtii waa godhe taanan murtii hattuudha ofirraa eegaa jenneeti balaaleffanna yoo nama tokko lama ta'ee waa harkatti bade aboonni namaan harkatti bade jee waan san agartee walii kennu dhugaa walii galchuudha beeki dinaggeemi namni gaafa dhugaa namaa galche dinaggee atuu gargaaruu dandeessa garuu duulli dilli ni jira wanni kun duulamoo dhugatti gurbaan kun kana godhuu qabamoo dhugaa barbaanna moo soba barbaanna murtii guutoo lafana mootummaadha lafanaa kennamoon na jiraachisa moo ankara deemaa kiyya wajjin birreensa jala ciisee roqaa jala bishaan waraabbadhee ciisa murtii hin beekwan murtii isinuma fide isinuma olii gada farsa isinuma deddeeman atis yoo gosa lakkaawwatuu taate gosummaa walitti hin dhufu lafaan illee walitti hin dhufu loogii dhiisin jeina isi wama jiruu fi wama dhalaaf dhiirri haasa'u jiruun sinitti haasa'u jira yeroo tokko gubatu qeen tokko gubatu qee tokko ramadoon cicciisu asirra waa biraa laattan ajandaa nama dhuunfaa keessaan baatan namni kun hattuu ta'uu fi hattuu ta'uu dhabuu kan hin mirkaneeffadhu gaafa jaarsi fuudhee haqa namaa san irratti badde yoo narratti bade na gargaaraa jee akka oromootti gargaaru yoo waan namaa san nyaatee dhiibbaa godhutti jiraate oromoo murtii guutoon hattuudha irraa of eegaa jehuudha الحق باطل باطل تنسيم تبران جرت akigonu ani jara lachuma bilbilatti dawwaleetiin keessaan itti haasee waan irraa qabadde isinitti hin deebi'a yoona jalaa haase gurbaan kaanisi walif fideetiin gurup godhee waliin itti haasawa nagayaan naa tura Ustaz Hamza ifama waan takka sinja ifama gistaka Ustaz Hamza laal waan walii barreessan WhatsAppin kun ni jiraami fakkeenyaaf haati barreessite fi kun kalarri isaa wal addaami kaanis dhagay laal wanni si bofe na fitachis shoot screen haa godhu malee forward akka mareefu ergansanii miti shoot screen haa godhu forward shoot screen godhee haa baasu mucaan kunis waan isatti haasa'ee jechuudha akkasitti haa ergan niin dubbaan jara dubbisee dhufaanaa turame dhaggeeffadha mucaan waa hunda ni qaba ilma namaa kana hunda dura Ustaaz Hamzaa Jejjaa birii dhaqee itti himate hunda ilma namaa dura isa dhaqee waa hunda itti himatee aboo rakkootii tana naa bari jeeni Ustaaz Hamzaan maaliif akka lafa dhiisee inni hima jechuun ni beeka jechuudha wanti guutuu mucaani jirti mucaan ammarratti reefuu akkaataa silkiin itti biizii goote Ustaaz Hamzaan akkana biizii na godhu jirti jee achirrattuu himataa ture namuutuu waliin laalaa ture viidiyoo isaa akka itti biizii jettu beebar bungiidha Hamzaa kiyya reefuu jara keenya bara amma uummata tole rakkoo nama dhuunfaa qabu dhugaan uummataa bahuu qabaadha ani gaafadheen dhufaa turaanaaf Shee Ustaaz Hamzaan abbaa gaaddisaa ta'e haadha mucaan waa qabaachuun gaariidha waan ragaa qabattuun nama himatuun gaariidha namni wal qabee lama lachuun kufuu beeki tokko jala tokko gubbaadha karaan gabaabaan kanuma bar wachu malee nama waa dalagu takka nagarre maamma shurrubbee adeemsa namni itti wal himatu sirreessitee jirta galatoomii jennaa warroonni kaan ammoo kan dubbii keessa beeytanii fi kan miiraan butamtanii gartanii onnachaa jirtaniif hundi keessanuu gartee haqaaf yoo lolaa jirtan taate rabbi haqa keessaniitiin yaa waliin haa baasu abbaan haqaa harkatu ammoo gartee walii obsuu garaa jira keenya walitti hin jirjirinaati dargagummaa akkaniitiin butansaa
Kalau bukan Akkan. Nagaan sinii fata'u caalaa akkam jirtu akkan. Ilaali amma wanni dogoggora ta'e achi turre achi jalaallee dubbataa turre. Maammadi shurrubbeen sila achittillee yookaan boriitti maal jedhee ture. Amma kana gidduutti fidanii bakka murtii guutoon jirutti dubbii sana kaasutu ture. Dura lamaanuu availabilii ta'uu isaanii erga hubattanii walitti fiduutu sinirra ture. Amma mucaan sun sila waan sagantaa boriitti beeka. Borii yookaan guyyaa qabnee jennaan mucaan intinaa seeruu hundaa jechuudha. Hojii seene ta'a. Erga hojii seene silkii kaasuu didee hamma sanatti obsuu sinirra ture. Amma sitti utuu sagantaa hin qabin isin ganaa osoo sagantaan iyyuu hin eegalle taasumaayyuu tasgabbii hin qabdanii amma sitti wanni gandummaa minaamin yaas falligam Waan haarii seenee bara mucaan faaktarii hojjeta. hojii seene ta'a. So obsa qabaachuu sinirra jira jechuudha. Yoo ta'e illee bakka murtii guutaa ammas hin barbaannu mucaa hin arganne nurraa bu'ii yeroo si barbaannu deebitee nuu dhuftaa jettanii isa buusuutu sinirra ture jechuudha jalqabuun. Si galee so asitti immoo wanni isin barbaadaa jirtan daangaa darbee daangaa Oromiyaatu walitti darbee osoo hin taane yookaan gandas akkasii osoo hin taane maallaqa wayii irraa fuutee irraan fuune kanarratti kun waa'een maallaqaaf waa'een gandummaa eessatti waa'een zarummaa eessatti wal argata. So kun dogoggoraa dura adeemsa sanatu sirreessanii beessachuu barbaadeeti. Haga mucaan fuutti obsaatii ergasii booddee bifa kadhannaatiin yaa waaqayyo dhugaan dubbachiis jettanii haasaa eegaltu malee osoo namni tokko lamaan isaanii isin jiraanne walitti wacuun gaarii miti jechuu barbaadeeti. Galatoomii Maarkoos. Jarana ibsa eenyu caalaa nama biraa galfadhu gadiin bu'aa. Ammoo dhaggeeffata. Caalaa obsii dubbataan gabbooyeen haasaa walta'ii dubbataa obsi adeera deeku tokkittiidha. Dhagaa loogii jira waan ta'eefi sirraan gabbu'aa ii dubbataa waan sirraan gabbu'aa obsi sirraan gabbu'aa bibii dhiifama soorii. Lakki gaafina irraan qabdu. Dhaga'i hattuu sii miti hachiisa sii miti. Hattu oomishu sii miti warra hattu oomishu jiran dhaabbadda malee. Jaala ati tasgabbaa'e. Asirratti. Dubbii gana adda gaafannaa fi atilleen tasgabbaa'e. Amanna hoobsi. Hogganni gataa'ee ijoollee ganda maarree kinnatti duula ijoollee maarree juusan dhaabbadhu jechuun danda'u qabdan turtan. Yoo saayidii qabaatan malee. Tasanii alaa hudduu goda keessanii kara biraa sirbaa manguddummaa naasaan hin taatu. Namuu wal agarraa asirratti wal laalaa jirra. Maali namuu kara deeggaruu qaba deeggartoota maalii adda addaa uffatanii jirtanii. Akkanatti mi dubbii kaasamtu. Dhuga dubbannaa dhugaan dhugaadha sonni soba. As gubbaa tokko murtee tokkoof mirga kan nuun sirrii miti. Dhagaatti fayyadaa. Turaa fayyana nageeffatu turaa mana fayyana nageeffatu. Yaa akkas ta'egaa namnummaa wal dhabaatu fi maallaqa namaa haga namaa haasawuu hin qabu gaa bakka. Hayyee fakkeenya waan jiru namni wal dhabaan jiru barra laala caalaa. Hayyee akkas ta'egaa. Yoo raameen fi maallaqa fi keessatti akkamitti maallaqa fi maallaqa yeroo baatu dandeessa. Amma Hamzaatii banameetu. Dhage. Laal. Turumbatu kun jala dhageeffadhu. Amma yaadni ati kaafte sirriidha sirrii garuu eega akkas taate Hamzaa Hajiitirraa dabalatee namni murtii guutuu wal dhaba qaba akkamitti Hamzaa Hajiitii waa gaafachuu danda'a. Murtii fi waan takka isinitti himume mee dhaggeeffadhaa. Waan takkaan isinitti himaa mee dhaggeeffadhaa. Laali sammuun ta'isan tun xiqqishoo gadoo yaaddeen beekuwani naa fi murtii guutoo wal dhaba tokko hin qabu. Afaan Oromoo ni beekta. Wal dhaba guddoo qabda namsa. Ati gisima hunda nama fuuteetuma walitti oofta. Ani waan siin jedhu dha. Deem salami. Deem salami le sharmut deem ichi. Naman darbinaa naman darbinaa sabbu. Anas ibu. kabajaa qabaachuu Assalamualaikum. Woi. Isin guutuu keessan. Hamma sabiitti yaaddu yaaddan. Namni gurguddaa kana walitti yaadbii jiru saandadha. Yeroo meeqa mana kee kanarraa na darban. Ganamaas mi'uutti na darban. Walitti dirdirina wallahi murtara isiraa qabata. Rabbii na uummata. Reefuun tana maaliin siin jee? Reefuun tana maaliin siin jee? Amma ijoolleen tuni. Ani walitti eebbatu waan jiraati. Dhaggeeffatu laal ifiif baala jedhaan.
Ifi baala geedhaami fuutee CV murtii guuta wallala CV murtii guuta wallala bakka yaatu yaa'ii barbaade. Naafi murtii guuta wallala hin qabne. Haqa namaan tuqinii. Haqa namaan tuqinii qofarratti malee dhimma dhuunfaa tokkoon kanaaf inni irra wal dhaba qabnu tokkichi hin jiru. Tokkichi. Yoo ammoo anaan wallala inni dhimma sanii hin jee hannarraa na dhoorku jechuudha. Sanirratti malee dhimma dhuunfaa kiyyaa naafi murtii guuta takka social media kana tagaa ilmi namaa waliin bu'u takka waliin bu'uun hin beeku. Yoo gara ol baastee mootii kanatti kan ta'e oggumee qasirraa gara gabbuus. Mucaaree kun tana maamma shurrubbeetii wajjin mucaaree fi mucaa dalagaa irra jiru maamma shurrubbeetii wajjin sagantaa maamma shurrubbee itti dawwaleetii murtii guuta boru galgala fidaa je mucaan itti dhiisee hojii seennachuu danda'a. Sagantaan boru. Wadduu banuu miti teessanii haqa mucaasanii dhugumaayyoo dhugumaan haqa nama hundaa ka dhaabbattanii laaltan taate haqa mucaasanii boru laaltan. Afaan jijjiirraa bakka kana keessatti afaan jijjiirraa. Eenyu? Sifi amma fakkaata si murtee waliin deeggartanii yaada waliin deeggartanii. Tuquma deeggaraa waan dhimma tokkicha kana malee. Jechuun akkasiin ture waliin deeggartanii mana namatti naqisee arrasiin kan hojii keessaa arrasuu turte. Butuh kan sana hatta atinya hamza shekar itu kakak siapa yang berkuasa? Adero, ati ationa wati hati kerta. Ini gafis kira, gafis gafat aku. Ationa wati nani dia kerta. Cara. Kana kadu mal berbat. Cinta kan mal berbat. Anda di berbat. Waalaikumsalam. Ada gebat. Ada gebat. Ama murtubuta da sinjiru miti. Dage. Murtubuta da sinjiru da gebat do. Amsa haji. Dage ani akamma sirra lalabdu kana miti shirati ogu jirtu lalati sigar anasi dubo jiramo. Dage. Anasi timaitu. Shira murtubuta torratati ogu jirtu lalati sigar halkani guyya islalu jira dage fadu dua jangan ke mal ture. Akina visitu. Mama jurbe dia mamat. Nu wajah sadim. Ajanda andu bedim. Ajanda murtubuta du memma. Amma murti guuto was jira abba malaga wa. Dage Hamza mucati kadang mana benne minati ganama mana kenatu dufe bidura sah mucati ka wajiro so hasau jiruti mucati ka kosan seyero dura dage vat mucati ka ibsu qadir martu nama murti guto farsa ture wagga dera farsa ture tinna malaka nanya de anus bira dufe wajja sa ture geru asilalu fi ajanda di wota jiru adda bafatu fin tikkicho sikayse dubban nama murti guuto irratti dhiibbaa ofu malee mana keetu namni taa'uu danda'u nama murti guuto dhiibuu danda'u nama murti guuto irratti jira ofuu danda'u mee hayyee namni kun hundi ni jira ati murti guutoo khayrii addeeti moo aboo ajandaa taraa namni dubbatutti hin dubbatin ad muhiim qabadhu jechuu irratti si gabbuusa laal dhage murti guuto namni wanni loo dhage ijoolleen tun hundi ni jirti mire amma maammanna moo namni kun hundi ni jiraame turumba duudha ijoolleen hundi ni jiraame ibsoo jeyi eshi bakka kanatti wanni jira dhage fadu wanni jira oiga wanni anarratti gabbuusi faallaa deema yeroo sanitti akka ate obsaafi jibbaa murti guutoo qabnee silaadha jeeti yaada kee faallaa deema yeroo sanitti garee murti guutoo irratti duulu qofa namni si baasu jechuu magaalaa ta'e akka nama miidiyaa fayyadamu tokkotti yeroo ni ciisan argu jechuudha nama murti guutoo irratti dhiibbaa nama murti guutoo irratti waa himatu nama murti guutoo yaadaan cabsu qofa taargeetiin keeyamsa dhageeffadhu kana jaalatte jibbitee si gara uummaniniis dhageeffadhu kanaaf murti guutoo hubannaa dhabuu keeti malee wanni anarratti gabbuusi wanni anarratti gabbuusi dhageeffadhu yeroo dhageeffadhu iddoo hafi wanni anarratti gabbuusi amma nuti yaadee murti guutoo anama dhageegaa waan tokko amma murti guutoo miidiyaa kanarratti gaafi takkaan si gaafata laal dhagee amsaaqi nagaa fataa dhagee ka addan kutini laal yoo sabboonaa murti guutoo deeggiraati wallaahi dhageeffadhu miidiyaa kanarratti murti guutoo hojii sheeriin qabu murti guutoo olii gadi noofu murti guutoos olii gad noofu hudduu akka keessanii wal jala raasaan turre garee lammas irra duulaa turte garee nama murti dhagee hamsa qabriin hiriyyaa qotte boruu sii qotamti garee nama murti guutoo irra diiraa turte tun hundi warra murti guutoon feemas xiqqaa guddaan jechuu nuti sheerii akkasitti illee hin qabnu ati nama guddaan nama iyyitiin hundi si laaltu nama nuti illee si jaalannu si kabajnu ijoollee xixiqqoo wajjin gad deebitee waa'ee murti guutoo kana sa'a 24 haasa'u hawaasni si taajabee jira wallaahi gurbaan dogongoruu danda'a yees dogongoruu danda'a obboleessa keeti dhimma dhuunfaa qabaattee hawaasa wali qabaattee dhageeffadhu kanaaf waa'ee murti guutoo kun sirraa mul'atee jira
yoommoo murti guutuu deengatti Jawaar Mohaammed bira nu bira Jawaar beekamtii kanneen binaafaa qabaatan duulli keessan itti fufuu danda'a garuu hawaasni dhaqee jira fixadde. Meesii tokko Mee awwallinaan siin jechuu barbaadu bakka kana keessatti yoo an dhufeetuma haqa waa hate nani deeggartaa sabboona. Koy akkas miti dhaggeeffadhu sabboonaatiin sin dubbate. Koy mee nama firmatti amma jedhatu. Koy caalaatti waa'ee ma caala. Dubbiiti as jirtuu fi eenyutu murtoo jaallataa eenyutu murtoo jibbaadha yoo ta'e kun ajandaa biraati. Dhaggeeffadhu. Asitti kan barbaadamaa jiru dhugaatu dubbatame waatu as ba'e sana dhugaanuu baataa jedhanii jettan dhuftan miti wanni gochuu qabdu. Namoota asirratti ati murtuu gootuura rakkina qabdaa ati murtuu guutuura rakkina qabdu jedhan wal baasta osoo hin taane haga Hamzaa shee Hamzaan dubbii sana fixee dhufutti jara kana wal galchitee haasofsiisu irra hin turre. Dhaggeeffadhu. Dubbichi nama buusu ni agartaa irraa ittiin dubbatu. Amsa tokkoon isinii qaba ammallee. Dubbii kana fixuu yoo barbaaddan nama baay'ifachuun sabboonaas hin galchin Hamzaas hin galchin namootas jiru hin galchin Maamma Shurrubbee eenyu nama niwutiraalii ta'e eenyu mucaan Raammee Malkaa Shee Hamzaa Jaabir namni afur si ga'a. Nama sagal gastiira galchuu hin qabdu. Nama afur nama dhugaa dubbatu nama loogii hin qabne nama isa sana sappoortiin goone kanas hin sappoortiin goone nama dhugaama baasuuf taa'u qofa wal galchii nama afuriin dubbii kana fixi. Amma garuu utuu dubbiin kun hin eegalamin abbaan dhimmaa lamaan iddoo biraa jiru isin addanaa wal loltu. Wanti isaa namaan galu jechuudha. Ani waan akkasii argee illee beeku hundi keessan nama gurguddaadha. Nama waan dhugaaf waan hamaa gargar baasee beeku wanni isin ati murtoo irraa kira qabdaa inni kun ati murtoo irraa kana qabdaa. Hundi keessan ilmaan Oromooti waan irratti wal dadhabni hin qabdan. Kanaaf jara kana laakofsiisanii gadi harcaasiiti. Gaafa isaan dhufan nama isaaniif ta'u wal galchii haasofsiisi dubbii xumursiisi. Tasseet. Okay, galatoomii Marcos laala waan jettee fi keessa wal kutanii jarjarri keessa wal gaafatanii. Haganumatti walitti darbanii bara. Haganumatti walitti darbaniitini. Manni kun mana keeti siitu obboon abbaan fedhe ajaja keetii achitti yoo an fedhe godhe maa anan taane anuu mudeetara mana keetiitiin yoo ajaja keetii achi nama tokko ol galchee nama gabbuuse wallaahi billaa guyyaa sanarraa fudhadhu abbaan fedhe homaa siin godhu namni waa sii godhuu sin jiru shururuu nama godhin ka mudeetara aare duraanumaa Woi, mudeetara nama gabbuusuun dhiirummaa miti mudeetara mana namaatiin namooti importantii ta'uu waggaa beeyte itti himuu qabda itti himteeti nama akkana galfatuu deemna jettee itti himtee buufachuu nama dandeessa. Mataa keessa osoo namni haasa'u jiru mataa nama gabbuusuun sirrii miti. Reefu aanaa murtii guutuu gizee kana buusan. Muari sumaaf hin dubbachuu jiru immoo. Ani anti jaayinu anna buusanina aru na bicala waan obboleeyyan ta'e abbaan fedha ganna buusanuu maraa meeqa buusan yeroo bootaan duwwaan jirtu ani gadiin buusaa akka fedhaa ta'u garuu